Dhaabama isinaa godhu atillee hajjiin bakkuma deemtutti dhaluma jala bakkuma ciistutti dhaluma jala bakka akkuma harree gangalataa harruma bakka dhuguma bargisee tokko mucattiin kan arrabsitu dhuguma. Viidiyoo Mustafaan gadhiise irratti yoo agartanii jiraattan nadhoo hambaa bira ciisee jira huno. Isaniitii immoo dhirsi walumaa wallaallee jirra. Darbitee warra maatii isaa arrabsa hayiwaana yaa ilma hayiwaanni maal godhu gadhee yoo dhalan gadhee nama arrabsiise. Hajjiin kun illee berjaza masaa argate. Hajjiillee garaan nannamaan. Garummaa akka dubartii tokkoo kana qawusii maqaa dubartiin hundaa waamamtii fi akkana mataan kun na ho'a malee isin lachuu mushaqqaba dhuguma. Mushaqqaa jettetu siyaa mashaqqaquuti rabbiini. Takka isin lachuu laguma tokko walis hin fidan achi wal fixaa wal nyaadha. Tuuf intalli kun immoo yookiin isa ajjeefti yookiin isa ajjeese mana hidhaa seena namtichi nama. Kun afaan irraa gadi hin calle. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka isin jirtanitti nageenyi haa jiraatu isiniin jecha waan koon immoo har'a maalnuuf qabattee dhuftee jechuun maltanii waan inni isiniif qabadhee dhufe gaa waan hedduu na gammachiise waan hedduus na kufalchiise viidiyoo kaleessa obboleessi kiyya hajjiin gadhiise takka irratti jechuudha. Ka har'a immoo kanuma addaati. Gaafa feete ishiin egaa televezyiinii illee cabsitii gaafa feete illee namallee cabsuun shi waan hin oolledha jechuudha. Garuu immoo jazaa argataa jirti jechaadha. Jazaa hajjii godhaa baatee jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaade jaartii hajjii itoo jaanjoftu baatii ramadaana keessa sihiriin kee hin dalagu sihiriin kee fashalaa'eera. Kanaafiyyuu hajjiin fayyee bakka isaa duraatti deebi'ee jira. Rabbiin egaa hajjii kana bilisoomsee fayyisee shiraaf sheexana kee irraa kaase amma si dararuufi jechaadha. Ani yoo du'ee dachii seene malee afaan kiyya walitti hin qabamu jettee dhugaa keetii kan ammaa ofirratti beekuun keeyyuu waa takkadha. Aga guyyaa guutuu afaanuma banaa olti afaanis hin dadhabu. Ani afaan akkasii dheeratus nama argee hin beeku kan akka kee jechuudha. Akka gaala feenxaa nama arrabsaa deemu kanaaf mitiiti hajjiin haadha manaasaa haadha daa'imasaa kan isa uffistee kan isaa laattee kan mana isaa farrashtee fi kan waa hunda godhaafii turtee kan akkana isa faana rakkataa turte sunu baafamtee shaaraa irratti gatamtee jirti jechuudha. Asiinis egaa ogguu namni afaan moxmoxmoxmox jedhu kana waanuma beekumsa sitti fakkaatee afaan dheeratta jechuudha obboleettii kiyya. Afaan dheeratanii fi bakka guddaa hin ga'anii callisaniif immoo bakka yaadan sanaa hin hafanii. Callisuu keessa waa jira soo beekte akkana afaan banaa ooluun kun faayidaa siif hin qabu. Abshaala fakkaatta garuu hedduu gowwaadha hedduullee jazbaa wayiiti jechuudhaati. Osoo nama hayyuu nama qaruutee taate namni hajjiidhaaf dhala'ee afaan banee obobsaan oolu. Namtichi mana kiraa kasii kaffalu dhiisiitii baasee amma shaaraa irratti si darba. Maal halkanii guyyaa silaa kunoonni si tumuu eegale bakka ati tumaa baate mataa keessa si gad doqqosaa akka daa'imaa baate sana inni immoo harki taraa wal dhiqa jedhanii miti amma immoo inni taraa sana si tumaa si cagadaa jira jechuudha. Osoo beektuu immoo dura jechuudha osoo beektuu ibidda kana seente ofii keetii ati immoo ibidda baattee deemta. Namni ibidda baatee deemu ibiddumatti darbama jechuudha. Akka kee boolla namni namaa qotu boolluma nama sanaa jettee qotte ofiitti buutee jechuudha. Maaliif kana siin jechuu danda'e mana haaraa farrashatuu qabaa. Waan inni irratti dhalu televezyiinillee haarawaa fedha. Majlisallee haarawaa fedha. Sireellee waan hunda haarawaa fedha jette maal ati eenyu caaltee giiftii ko. Sanummoo kan ulfa baatii lamaatiin diriirfattee naa ciifti. Ganaa baatii lama bir ulfa baatii lama jedhamte dush jettee naa ciifta giiftii ko eessatti ciifta hajjiin sin ciibsu qoonqoo asitti duuta malee hajjiin sin ciibsu hojjettee mana kiraa kaffaltee waan inni nyaatu yoo godhiifiin hajjiin sin ciibsu. Atiin kun immoo ogguu akka kun warra arabaa kana of jajjuu si godhu kana hin ciifta. Nu hunduu ilmoo dhallee of harkaa qabna. Aga baatii sagalii mana nama dalagaa turan. Waan an dadhabsiisu waan dadhabu maal ta'ee dadhaba namni kun fayyaa qabaannaan maaliif dadhaba? Ati immoo garuu fayyaallee hin qabdu qobaallee hin qaaqxu sheexana wajjin qaaqaa jirta akkana jettee akka korbeessa re'ee. Yaa Rabbi atana baase astaghfirullah jetti immoo akka waan Rabbi beektuu akka waan Rabbiin kun
ishii dhaga'u sheexana lagaa baate. Rabbi beektaa rabbi naa waamtaa. Eessatti rabbi beekte shira dalaguu fi xaxaxaraguu fi namaaf nama walitti oofuu siirii dalaguu ganda xoqqaayee irra deemuu kana malee mee maal beektati rabbiin. Namni rabbi beekummaa kana miti biyaansi baatuma tokko kanallee hobsee namni kun of qabee yaa rabbi ati karaa qajeelarra na oofi jedhee du'aayii godhata. Ati yaa rabbi balaa maalii buusu balaa maalii har'a maal godhu jetteetuma teessee yaada ati waan mushaqqaa jette dhuguma mushaqqaas caalu magaala kana keessa sin jiru addunyaa kanarra sin jiru. Ani nama akkasii argees dhaga'ee sin beeku. Ani garuummoo oggoo akkatti nasii gassi dhiitu kana akka nama tokkotti na dhagahame dubartiidha. Jalaa deemii siin jedha maal mojjii maal ma yaaddee achi teessayyuu jedha baran. Namicha of hin dandeenye namicha dhalaa yoo arge kufaa deemu dhalama feete kunoo bakka maal jedhee isinitti maree namni waanuma fedhe maraattuun tokko qamisuma uffattee yoo itti dhufte hajjiin kun bira darbaan jiru maalumas cinqee giiftii ko. Meeshaan immoo kan kee miti dafqi keetti hin baane meeshaan kan caaltuuti kunoo dararaa yoo taate atuu argaa jirtaati. Meeshaan namaa kana baasee gurguraa kana jijjiirradhaa akkas ta'a oguu jettu xiqqoon saalfattu. Saalfiin takka hin jiru maal saalfatta garuu saalfee eessatti beekte. Mee yeroo hunda kunoo viidiyoo mashii kana keessa seentanii yoo laaltan nadhoodha jette ati ammaa gabaabumatti hajjiidha ulfooftan jirtu. Meenu sii dhirsi isaniitii immoo sii dhirsi walumaa wallaallee jirra bar. Obboleettii isarra darbitee warra maatii isaa arrabsa hayiwaana yaa ilma hayiwaanni sii maal godhu gadhee yoo dhalan gadheen nama arrabsiisa. Hajjiin kun illee berjaza masaa argate hajjiillee garaan nannawaan garummaa akka dubartii tokko kana qawusii maqaa dubartii nu hundaa waamamtii fi akkana mataan kun na ho'a malee isin lachuu mushaqqaba dhuguma mushaqqaa jettetu siyaa mashaqqaquuti rabbiini. Takka isin lachuu laguma tokko walis hin fidan achi wal fixaa wal nyaadha. Tuuf intalli kun immoo yookiin isa ajjeefti yookiin isa ajjeese mana hidhaa seena namtichi nama. Kun afaan irraa gadi hin callisu ishii gaduma narraa callisi yoo dhan afaan irraa hin callisu. Rabbi hojii keessii kennaa jira obboleettii kiyya. Kanati abdii kana taa'uuf ka'uu dhoowwitee mana isaatii hariite rabbitu jazaa keessii kennaa jira. Inshaallah kana caala immoo rabbiin ibiddaaf cidii isin haa godhu. Mucaa nagaa mana isaa taa'ee jiru qosoqqostee mana isaatii hariite gaala feenxaa kunoo gaangee maseentummoo fiddee mana isaa naa keesse rabbiin jazaa isaa sii kaffalchiisaa jira. Waa'ee abdii hogguun qaaqummoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyya anillee waan isaa qaaquu sin barbaadu bakka ani keessaa bahee jira. Maaliif yoo jettanii warreen isa achi ergee diina afaan buusee diina harka galche taa'anii bo'aa jiranii maaliif booroo isaantu ergee akka erganitti achi haa fuudhan. Ijoolleen hedduun naan jechaa jirtanii asirra teessanii afaan banuun faayidaa hin qabu maaliif poolisatti hin finnee jettanii. Ijoolleen keenya gaasuma irratti dhiifama naaf godhaati viidiyoo namni dalage agadhumaa ilaaltan malee isiniif himee jira. Biyyi nu keessa jirru biyya seerri jiru miti. Namni addunyaa beeka Yemen jechuun addunyaa beeka biyya seera qabdu miti biyya mootummaa qabdu miti. Mootummaan Yemen akka du'e hin beektanii abbuma argetu akkuma argedha. Poolisni biyya kanaa maallaqaan dalagdii magartuu immoo agartanii maallaqa feetanii anassinii kenna jechaa jirti. Maallaqa ofiillee yoon qabaanne maallaqa abdiitiin poolisa bitattee ofii ishiitiifuu mucattiin akka namni ishiitti hin seenne haarisaaf bakka dalagaa sana haarisaaf maallaqa guddaa kennitee namni takkachi kalaa'uu hin danda'u. Dhiirti Yemen keessumaa hin dhume dhiirti Yemen keessa hin jiru jettan dhiirti kun deemee dubartiin lolamu akkam godhame yaa uummata keenya. Simbee fagoo teessanii waan takka yaani murteessuun dura dhaggeeffachuutu irra caalaadha. Nuyin kun asirra teenye yoo afaan banne boru viidiyoon kun illee yoo haalli mijatee jedhe isaaf misikirii akka ta'aati bakka. Aniin kun akka dhuunfaa kiyyaatti maal gochuu danda'a? Abbaa manaa kiyya ergee dubartii wallolii waltumi jedhaammoo mee akkam godha? Mucaanoo gowwaadha mucattiin illee deemtu malee sabboontuun deemtu malee abdii deemtu malee jettee itti deddeebinaan lakki homaan ta'u jedhee soo ishii kadhatu deemtu malee jetteeni ergite har'a teessee bo'oon maal faayidaa qabare? Isaantu ergee akka erganitti harkaa haa baasan. Bilbilatti bilbilanii kunoo kudhan akka itti haasa'an
furmaata tokko isaantu soquufii qaba. Ani immoo waan danda'een si bira dhaabbadda mucattii sanatti hin kalaayinii bakka dalagaa keessa akkan seenne haarisaaf himi jedhee hin dhageessanii ishiin waan jechaa jirtu qaama isaa hir'isaa zayita danfiseetti naqaa ammoo hin gootun. Inshaallah biiznillah ramadaana keessa jirra rabbiin harka ishee haa qabu. Ammallee immoo kunoo hajjiitti maali abdiitti ulaa akka waan cuftee ishii bira dhaqaa jirtuuti. Shira isaan yaadan kana nuti waan tokko wanti beeknu hin jiru. Duniyaa yoo feetan nuti sin gargaarraa ijoolleen jettan ni jirtu galatooma nuti maallaqaaf osoo hin taane rakkoo hedduutu jira. Rakkoon sooshaal miidiyaa irra hin baane hedduu jira. Akkuma siniin jedhe mucayyoon dirqamaanis taatu jaarsa godhattee natti fakkaatan akka yaadutti. Kanaafiyyuu nu hunduu jalaa hafne rabbiin hiree isaati yoo hedhe shifaanaa jiraatu yoo hiree isaan ta'in alallaadha. Nuti homaa gochuu hin dandeenyu warri ergeen warri dhaqi jedheen isaan gaafatanii ani keessaa bahee jira. Bakka hin dandeenye jechuudha. Maaliifiyyuu waa meeqatti himnee waa meeqa gorsineeni mucaan akkuma jaanjoo ibidduma deema yeroo hunda ibidduma deema akkam goona yaa uummata keenya mee. Rabbiin alaafi dhiirtiin jiru maal waan jettaniif immoo dhiirti dhaqee dhalaan waliin loluu. Poolisa ka jettaniif immoo akkuma siniin jedhedha. Mee dallaa Yemaniiti dallaa Arabaati. Habashaan kun dhiirti keenya kun dhaqee yoo isaanii wal lole balaa biraa deema. Waan biraatti uumuu dandeessi mucattiin. Kanaafiyyuu suutuma irratti tooftaan laallee waan jiru viidiyoon asinii baasuu dandeenya. Kana furmaanni jiru malee furmaanni biraa hin jiru siniin jedha waa'ee abdiisi. Waa'ee hajjii keenya immoo ammallee rabbiin ibiddaaf cidii haa godhu sillachuu siniin jedha dhabama isin haa godhu. Atillee hajjiin bakkuma deemtutti dhaluma jala bakkuma ciistutti dhaluma jala bakka akkuma harree gangalataa harruma bakka dhuguma bargisee tokko mucattiin kan arrabsitu dhuguma. Viidiyoo Mustafaan gadhiise irratti yoo agartanii jiraattan nadhoo hambaa bira ciisee jira huno. Isaan kullachuu bakkuma tokko walitti dhufanii. Beektanii? Kanaafiyyuu waa'een isaanii odeeffamee isin dhumu. Ani karaa gama kiyyaa hagattuma kana isin qaaqu dhufee yoon balleessina of galchaa. Yaada keessan koomantiin naa barreessaa. Warri na dubbisuu barbaaddanis feesbuuka kiyyaan sakkuu sooree jettanii na argachuu dandeessu. Kan kanarraa nafe immoo rabbiin keerii nu dhagaysisuu du'aa'ee godhaa. Bakka jirtanii yaa ilmaan ayyaa isiniin kun hojjettanii of jijjiiruuf biyyaa baatanii nufaanas ciqqamtanii nufaanas dararamtanii guddaa galatoomaa. Kun immoo dirqama keessanii dirqama namummaa keessaniiti. Omaa jechuu miti. Ammallee yaadaan nu biraan hafiinaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa jiraadhaa turtii gaarii.